Akkam jirtu barattoota barnoota yeroo darbee irratti hambifannaa malee akkamittiin akka ida'uu deesimaalotaa barannee jechuudha. Har'a immoo maal barannaa? Hambifannaan akkamittiin akka idaanu ilaallaa jechuudha. Fakkeenya 5 irratti maal jedhaa? 1.15 ida'uu 0.57 jedha. Kana akkamiin ida'uu dandeenya? 1.15 irraa gadeedhaan barreeffannaa. 1.15 ida'uu 0.57 jenna. Tuqaa deesimaalii eeggannee barreeffachuu qabna jechuudha. 5 ida'uu 7 meeqadha? 12dha. 2 goonee tokko qabna. Tokko da'uu asitti tokko godhanna. Tokko da'uu tokkoon 2, 2 da'uu 5 meeqa? 7 jenna. Tuqaa iddooma isheen jirtuun gadi buusna. Tokko da'uu 0 1 meeqa ta'a jechuudha? 1.72 ta'a jechuudha. Karaa biraa immoo akkamiin hojjechuu dandeenya? Gara firaakshiiniitti jijjiiruudhaan jechuudha. Innis maal goona? 1.15 kan jedhu kana baay'isuu 100 irra 100tiin baay'isna. Irra kan yeroo baay'atu 115 irra 100 ta'a. 0.57 bifuma kanaan goona. Baay'isuu 100 irra 100 jenna. Yoo baay'isnu meeqa arganna? 57 irra 100 arganna jechuudha. Kanaafuu erga akka kanaan hojjenneen booda 100 keessatti 115 dibuu hin dandeenya. Amma bifa moodelaatiin yoo agarsiisnu hin dandeenyu. Kanaafuu maal goona? Wanta 100 kan qabatu yookiin iskuweerii 100 kan qabatu 2 godhanna. Isa keessaa 100 keessaa 100 guutuu dibanna. Innis kana guutummaatti dibna jechuudha. 15 immoo irraa hafeera. 15 immoo kanarratti bifa kanaan dibnaa jechuudha. Amma immoo walitti da'uudha waan ta'eef isheen asirraa haftee jirti. 57 jechuudha. 57s bifa kanaan as keessatti dibannaa. Kana yoo lakkoofnu deesimaalii wajjin wal nuuf qixxaata jechuudha. Yookiin 172 irra 100 nuuf dhufa. 172 irra 100 115 da'uu 57 irra 100ti jechuudha. Baarratti 0.25 da'uu 0.46dha. Kana yoo walitti daanu maal goona? 5 da'uu 6 11 tokko goone tokko keenya tokko da'uu 3 tokko da'uu 2 3 3 da'uu 4 7 akka jiruun gad dabarsina. 0 da'uu 0 0dha. 0.71 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 0.71dha. Yookiin immoo bifa moodelaatiinis yoo argisiisnu 0.25 kana maal gochuu qabna? Gara firaakshiiniitti jijjiiruu qabna. Baay'isuu 100 irra 100 gochuudhaan. Kanas yoo goonu 25 irra 100 arganna. Ida'uu jennee 0.46 baay'isuu 100 irra 100 goona. 0.46 baay'isuu 100 irra 100 jechuudha. Kanas yoo goonu meeqa arganna? 46 irra 100 arganna. Kana yoo walitti daanu meeqadha? 100 waamsisaa isaadha. 46 ida'uu 25 immoo 71 jechuudha. 71 irra 100dha. Kanaafiyyuu inni 25 kun isa keelloo kanaan barraa'edha. Inni 46 immoo isa bifa ooreenjii kanaan barraa'ee jirudha jechuudha. Akka kanattis hunda isaa yoo lakkooftan 71 isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenya 6 yoo itti fufnee ilaallu fakkeenyi 6 4.34 da'uu 2.58dha. Kana yoo idaanu irraa gadee 4 da'uu 8 12dha. 2 godhannee
tokko qabna. 3 da'uu 5 8dha. Tokko kana yoo itti daballu 9dha. 4 da'uu 2 6 jechuudha. Kanaaf 692 dhufa. Kan itti aanu 6 tuqaa 4 ida'uu 1 tuqaa 9 6dha. 0 kana maaliif bifa diimaadhaan godhe hin jiru jechuudha. Akka ida'uu irratti nu dogoggorsineef 0 itti dabalachuu dandeenya kan jedhuun asirra godhe. Kanaafiyyuu 6dha kuni 4 ida'uu 9 13dha. Tokkos godhanna. 1 da'uu 6 7dha. 7 da'uu 1 8. 8 tuqaa 3 6. Kan itti aanu irraa gadee walittidhaan 5 da'uu 3 8 2 da'uu 9 11 tokkos goone tokkos godhan 1 da'uu 7 8. Akkasuma tuqaa akka jiruun gad dabarsina 7 da'uu 5 12 jennee akka kanaan hojjennaa jechuudha. Gilgaala 3 tuqaa 4 irratti deesimaalota armaan gadii ida'ii jedha. Gaaffiin tokkoffaa deesimaalota armaan gadii ida'ii jedha. Irratti 0 tuqaa 27 ida'uu 0 tuqaa 74 yoo ilaallu walitti da'uudhaaf irraa gadee barreessinaa jechuudha. Irraa gadee gochuudhaan barreessina. 0 tuqaa 27 ida'uu 0 tuqaa 74 jenna. Akka kanatti erga barreeffanneen booda walitti daana jechuudha. 7 da'uu 4 meeqa? 11 tokko goonee tokkositti barreeffanna. 1 da'uu 2 3 3 da'uu 7 10 0 goonee tokkositti barreeffanna. Tuqaa akkuma jiru dabarsina. 1 da'uu 0 tokkodha. Deebiin isaa meeqa ta'a jechuudha? 1 tuqaa duwwaa 1 ta'a jechuudha. Baarratti 2 tuqaa 3 5 2 tuqaa 3 5 ida'uu 0 tuqaa 7 6. Kana walitti da'uudhaaf maal goona? Akka kanatti 5 da'uu 6 meeqadha? 5 da'uu 6 11 tokko goone tokkositti barreeffanna. 1 da'uu 3 4 4 da'uu 7 11 tokko goone tokkositti barreeffanna. Tuqaa akkuma jirutti dabarsina. 1 da'uu 2 3 meeqa ta'a jechuudha? 3 tuqaa 1 ta'a jechuudha. 3 tuqaa 1 ta'a. Caarratti 0 tuqaa 16 ida'uu 3 tuqaa 1 5dha. Kana walitti da'uudhaaf maal goona? 6 da'uu 5 11 tokko goone tokko barreessina. 1 da'uu 1 3dha. Tuqaa akka jirutti yoo goona 0 da'uu 3 3dha. 3 tuqaa 3 1 ta'a jechuudha. Daarratti 1 tuqaa 2 3 4 da'uu 4 tuqaa 8 3dha. 1 tuqaa 2 3 4 da'uu 4 tuqaa 8 3. Akka kanatti erga barreeffanneen booda maal goona? Iddoo deesimaalii tuqaa deesimaalii dogoggoruu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun iddoo tuqaan ishee jirtu iddoo wal fakkaataa irra ta'uu qaba. Yoo ta'uu baate 0 dhuma irratti akkasitiin daballee lakkoofsichi akka walirra nu oolu goona. 4 da'uu 0 4 3 da'uu 3 6 2 da'uu 8 10 0 godhannee tokkositti barreessina. 1 da'uu 1 2 ida'uu 4 6 tuqaan idduma jirtu jechuudha. 6 tuqaa duwwaa 6 4 ta'a jechuudha. Irratti 7 tuqaa 3 5 ida'uu 1 tuqaa 5 8dha. 7 tuqaa 3 5 ida'uu 1 tuqaa 5 8. 1 tuqaa 5 8. Kanas 5 da'uu 8 13dha. 3 goone tokkositti barreeffanna. 1 da'uu 3 4 ida'uu 5 9 tuqaa goone 7 da'uu 1 8. Akka kanatti hojjennaa jechuudha. Faarratti 1 tuqaa 7 7 ida'uu 0 tuqaa 3 4. Kanas walitti da'uudhaaf 7 da'uu 4 11 tokko goone tokkositti barreessina. 1 da'uu 7
8 ida'uu 3 11 goona. Asitti tokko barreeffannaa tuqaa akka jirutti goona. 1 ida'uu 1 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu 2 tuqaa 1 ta'a. Kan itti aanu gaafii haammoo hojjechuudhaan koomentii irratti na barreessaa. Kan siniin galle yoo ta'e irra deebinee kan hojjennu ta'a jechuudha. Kan itti aanu deesimaalota armaan gadii moodeelotatti fayyadamuun ida'i jedha. Moodeelotatti fayyadamuudhaan ida'uuf maal gochuu qabna? Firaakshinota nuuf kennaman jalqaba maal goona? Deesimaalota nuuf kennaman jalqaba gara firaakshiniitti jijjiirra jechuudha. Kanas 1.2 ida'uu 0.8 kan hojjechuudhaaf 1.2 ida'uu 0.8 hojjechuudhaaf jalqaba maal goona? 1.2 gara deesimaa firaakshiniitti jijjiirraa jechuudha. 1.2 gara firaakshiniitti jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf baay'isuu 100 irra 100 haa jennu. Meeqa ta'a? 1.2 meeqa ta'a jechuudha. Yookiin 100 dhiisnee 10 irra 10 irra baay'isuu 10 jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun 10 irra 10dhaan baay'isuu dandeenya. Lamaan isaa tokkodha. 12 baay'isuu 10 irra 10 meeqadha? 12 irra 10 ta'a. Kana isa kana asitti qabanna. 12 irra 10 jenna. 0.8 jijjiiruudhaaf maal goona? Baay'isuu 10 irra 10 haa jennu. Yoo lamaan isaa baay'isuu 100 irra 100 hojjettanis ni dandeessu jechuudha. Lamaan isaa deebii wal fakkaataa waan fiduuf. Kanaafiyyuu baay'isuu 10 irra 10 yoo jennu 8 irra 10 nuuf dhufa. Ida'uu 8 irra 10 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu yoo akkasittiin idaatan rakkoo hin qabu. 20 irra 10 ta'a jechuudha. Yookiin 2 ta'a. Kanaafiyyuu kan gaafatamne amma moodeelotatti fayyadamuudhaan ibsuudha. Moodeelotatti fayyadamuudhaan ibsu. Maal goonaa? 12 irra 10 kan jedhu kana moodeelaan ibsuudhaaf akka kanatti moodeela kaafanna. Akka kana gochuudhaan kana yoo ilaalle meeqa qabata? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 isa kanaa jechuudha. Keessaa 12 dibanna. 12 dibachuu hin dandeenyu. 10 keessaa meeqatu nu hafa? 2tu nu hafa. Sanas akka nuuf guutuuf maal goona? Irra deebinee ammas kan 10 qabatu goona. Kan 10 qabatu hojjennaa. Akka kanatti erga hojjenneen booda amma kunis 10 qabata, kunis 10 qabata. Isa 12 jedhu kana maal goona? Akka kanatti keessaa dibanna. 3 4 5 6 7 8 9 10. Inni kun 12 kana keessa 10 dibanneerra. 2tu nu hafa. 2 sana immoo asitti dhufnee isa kanarratti dibannaa jechuudha. Inni kun kan isa kamiidha? 12 irra 10dha. Meeqatti ida'aa jedhamne? 8 irra 10dha. Kanaafiyyuu isuma kana hojjenne irratti 8 itti daballaa jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Amma yoo kana ilaaltan maal agarsiisa? Waan guutuu ta'e 2 agarsiisa jechuudha. Kana jechuun 12 irra 12 da'uu 12 irra 10 da'uu 8 irra 10 kana yoo bifuma kanaan hin dhiyaatan meeqa dhufa? 12 da'uu 8 irra 10dha. 12 da'uu 8 meeqa? 20 irra 10dha. 20 irra 10 kana immoo yoo salphistan meeqadha? 2 irra 1dha. 2 irra 1 jechuun immoo 2 jechuudha. Kanaafiyyuu waan guutuu 2 kan agarsiisu yoo ida'amu 2 ta'uusaa agarsiisuufdha jechuudha. Kan itti aanu
baarratti 2.65 ida'uu 0.35 dha. Kanas moodelootatti fayyadamuudhaan agarsiisuudhaaf gara firaakshiniitti jijjiiruu qabna. Meeqa nuuf dhufa? 2.65 baay'isuu 100 irra 100tiin baay'isna. Meeqa nuuf dhufa? 265 irra 100 nuuf dhufa. 0.35 kanas yoo jijjiirru baay'isuu 100 irra 100tiin baay'isna. 0.35 baay'isuu 100 meeqadha? 35 irra 100ti jechuudha. Kanaafiyyuu 265 irra 100 da'u 35 irra 100 ta'a jechuudha. Kana moodelaan agarsiisuudhaaf maal goona? Wanta dhibba qabatu keessatti 265 idaana. Wanta dhibba qabatu tokko keessatti 265 ida'uun hin danda'amu. Kanaafiyyuu maal goona? Wanta dhibba qabatu tokko kanaan kaasuudhaan irraa gadees 10 dalgas 10 gochuudhaan ofii keessan hojjedhaa. Isa kana gochuudhaan maal kan iskuweerii 100 kan qabatu meeqa hojjenna? 3 hojjenna jechuudha. 265 akka keessatti dibuun nuuf mijatuuf. Akka kanatti erga godhanneen booda 265 keessaa dibanna. Isa kanarratti 100, isa kanarratti 100, isa kanarratti immoo 65 dibanna. 65 dibanna. Sana booda 35 irra 100 kan jedhu kan ammoo isa 65 dibanne sanarratti daballee 35 dibnaa jechuudha. 35 itti dibnaa. Sana booda akka kanaan moodelaan ibsinaa jechuudha. Dhumarratti yoo hojjettan meeqa isiniif dhufa? Moodeloonni hundi isaanii guutuu ta'u. Moodeloonni hundi isaanii guutuu ta'u jechuun moodeloonni kun meeqatu jiru? 3tu jiru. 1, 2, 3dha. Kanaafiyyuu sadan isaanii guutuu ta'an jechuun 3dha jechuudha. Yoo idaanu deesimaalii kana jechuun 265 ida'uu 35 meeqadha? Kana ida'uudhaaf maal goona? 265 ida'uu 35 irra 100 goona. 265 ida'uu 35 300 irra 100. 0 0dhaan bada meeqadha? 3 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu moodelaan gaafa ibsinu kanaaf hundisaa guutuu ta'a. Kan itti aanu caarra kan jiru 1.7 ida'uu 0.5dha. Kana ofii keessan hojjechuudhaan yaalaan jedha. Baay'ee salphina. Maal gootu? Jalqaba 1.7 fi 0.5 kana bifa firaakshiniidhaan ibsitu. Erga bifa firaakshiniidhaan ibsitanii booda firaakshinii sana immoo bifa moodelaadhaan ibsitu. Kanumaa jechuudha. Akkasuma viidiyoon akkasii akka itti fufinsaaf isiniif hojjetamaniif chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif viidiyoo kana qoodaa. Viidiyoo kana yoo isinitti toleera ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.